Safu 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 sera. 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 Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Sagantaan Safuu Seeraa waltoomsa promotion is national fi OBN tiin yeroo hunda sa'aatii kanatti simbira qaqqabu jalqabeetti kan jiru. Qophiiwwan adda addaa kuma biramee dhimmoota seeraa wajjin wal qabatan akkasumas odeeffannoo siin bashannansiisan walitiin qabannee dhiyaanneet kan jirru diraamaas ni qabna akka nuti turtanii sana feerraa an ilaa mudda janiiti. Qophii keenya akka miidhagsinee simbiraan geenyu immoo sponsorota kabajaa kan ta'an mana murtii waliigalaa Oromiyaa akkasumas biiroo dubartootaa fi daa'imman Oromiyaati. Kampaniin inshuraansii Awaash immoo sponsora sadarkaa lammaffaati. Kan qophii keenya jidduutti odeeffannoodhaanis akkasuma dhimmoota biroo kaasaa walitiin ni turra. Isinis yaada qabdan karaa toora bilbila keenyaa fi yaada keessan karaa iimeelii keenyaatiinis nu biraan ga'uu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara odeeffannootti isin dabarsa. Tole yeroo odeeffannoo simbiraan geenyu qaqqabneetti kan jirru daawwattoota keenya. Odeeffannoo keenya har'aatiin egaa qalbiidhaan gara United States of America sin geessina. Ameerikaa magaalota 3 keessatti namtichi harmee isaa dabalatee namoota 9 ajjeesuudhaan shakkameetiin ture balleessaan isaa ragaadhaan irratti mirkanaa'uu isaati manni murtii biyyattii kan beeksise. Egaan qorannoon fayyaa kan DNA jedhamu jechaadha. Akkasumas dhimmootni bira gaggeessaatiin kan ture poolisiin biyyattii mana murtiitti kenneet kan jiru. Manni murtiis dhimmicha ilaaluudhaan egaa himatamaan kan namtichi harmee isaa fi namoota biraa ajjeese kun kan umriin isaa 35 kun egaa balleessaa akka qabudha kan ragaadhaan irratti mirkanaa'ee dhimmoota biroo gaaga'adha. Sababa ittiin namoota kanneen ajjeese illee dubbatee akka turedha akka poolisoonni kan himani. Garuu sababa inni dubbate sana amma ittiin beeksisnu fuulduratti qoranneetiyyuu kan isin itti himnu jechuudhaan kan isaan bira darbanii dhimma inni dubbate kuni namoota ajjeefame keessaatii egaa harmee isaa fi abbaan buddeenaa isaas keessatti argama namichi kun kan ajjeese keessaati jechuudha. Kan biroo immoo egaa obboleessa jaalallee isaati. Obboleessa jaalallee isaa immoo kan ajjeese egaa jaalallee isaati wajjin wal dhabee bariituu isaa akka ta'edha ragaan akka mul'isu. Egaan qorannoo kana keessatti immoo egaa battalumatti ariitiidhaan yeroo gabaabaa keessatti teknooloojiin itti fayyadaman kun baay'ee kan dinqisiifamu ta'uu isaati kantiibaan magaalaa Phoenix kan isaan meeshaadha yeroo gabaabaa keessatti ragaa kana qindeessanii mana murtiif dhiyeessuudhaan qorannoo isaa adda baasuu keessatti jechuudha. Egaan himatamaan kun ogeessa muuziqaa akka ta'edha ragaan kan mul'isu. Yakki isaa kun egaa baay'ee cimaa akka ta'ee fi adabbiin isaa gara fuulduraatti kan murtaa'uu isaati manni murtii biyyattii kan beellama kenne ta'uu isaa Associated Press kan gabaase. Yeroodhaan malatee kan hirkoo tolfate yoomiyyuu rafee bula yaaddoo obbaafate hirkoo gaariin kamii jedhee kan gaafatu ani ragaamba Awaashaa filatu. Inshuraansii Awaash filachuun yaaddoo obbaafachuudha. Abbaan umurii dheeraa kaampaaniin inshuraansii Awaash yeroo ammaa kan dameelee isaa guutuu biyyattii keessatti 44 ga'uudhaan teekinooloojii odeeffannoo ammayyaa wal qunnamsiisee tajaajila inshuraansii si'ataa kennaa jira. Awaash. Kafaltii beenyaa bu'aa ba'ii tokko malee raawwachuu isaatiin kaampaanii maamiltoonni itti boonan ta'uu danda'eera. Bakka Awaash jiru hunda wabiin jira. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Tole qophiin keenya itti feetiin jira qophii keenya ka jalqabaatti kan hordofne deebinee odeeffannoodha isa itti aansuudhaan immoo dhimmoota biraatti ni dabarra. Sana dura garuu sponsorota keenya ni galateeffannaa. Sponsorota kabajaa qophii kana kan ta'an mana murtii waliigalaa Oromiyaa akkasumas biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaati. Lamaan saniyyuu ulfeessinee ni galateeffannaan akkasumas kaampaaniin inshuraansii Awaash sponsora sadarkaa lammaffaati. Kaampaaniin inshuraansii Awaash egaa tajaajila inshuraansii ammayyaawaa ta'e teekinooloojiiwwan ammayyaatti fayyadameet kan inni kennaatiin jiru. Kana keessaatii keessumattuu dhimmoota lubbuu wajjin wal qabatanii jiran kanneen immoo imala biyya alaallee barbaadan tajaajila
dhimma lubbuu keessa wajji wal qabatee jiru inshuraansii akkanallee kan isiniif kennu jechaadha kaampaaniin inshuraansii Awaash akkasumas qabeenya horattaniin wajji wal qabatee illee inshuraansiin Awaash tajaajila guutuu isinii kennuudhaaf qophii ta'uu isaati kan inni ibsu ispoonsar keenya sadarkaa lammaffaati guddaa galateeffinaani kaampaanii inshuraansii Awaash gara dhimma itti aanutti dabarra kan hordofaatiin jirtan qophii safuu seeraati. Safuu seeraatiin immoo qophiiwwan isin biraan gaatiin jirru keessaati akka itti bashannantan akka itti bohaartan akka irraa baratan yaada keessan nu biraan gaati kan jirtanii guddaa galatooma ammas irra deebinee isin yaadachiisuudhaaf qophii safuu seeraa irratti yaada qabdan nu biraan ga'uudhaaf karaa bilbilaatiin 928 31 76 akkasumas immoo karaa iimeelii keenyaatiin safuuseeraa@gmail.com tiin yaada keessan nu biraan gaa'ichaa gara qophiitti aanutti dabarra. Qophiitti aanutiin immoo akkuma duraan isinii kaasne dhimmoota aartii ta'anii nama bashannansiisaa ergaa dabarsan akkasumas nama barsiisan keessaati immoo diraamaan isa tokkodha. Gara diraamaa kanaatiin akka bohaartan akkasumas immoo akka irraa waa hubattan abdii qabna gara diraamichaatti dabarra. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa walqixxummaa koorniyaa hawaasa keessatti idileessuun dubartoota maxxantummaa dinagdee jalaa baasuuf gareewwan wal gargaarsaa fi qusannoowwan adda addaa irratti hirmaatanii dubartoonni dhibbeentaan lakkaa'aman abbaa miliyoonaa ta'aniiru. Bara 2010ttis kana caalaatti hojjechuudhaaf onnateera daa'imman maatii dhaban dhaabbata tursiisa daa'immanii keessatti tursiisuudhaan aadaa guddifachaa uummanni Oromoo qabu babal'isuudhaan hawaasni guddifachuu akka danda'uuf haala mijeessuu fi daa'imman maatiirraa adda ba'anii daandiirra jiraachaa jiran gara maatiitti deebisuuf biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra ga'uuf ammoo bilisaan 8722 bilbilaa jechaa ispoonsera kabajaa sagantaa safuu seeraa ta'uu isaatiif gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa. Jadi ka deemuuf. Kaatee baay'ee. Deemuuf ka. Tole ka jedhi milkaayi. Haa ta'u giiftiiti. Egaa gooftaan si wajjin haa ta'u. Haa ta'u. Elaamee. Mee addeebi. Ka'imee bishaan dhugaatii naaf iji. Ka'i. Okkotee keessaa buusiiti. Qadada sanatti naaf iji. Dafi dheebodhee du'e. Ankan siin jedhu. Maal naan jettee leellooti? Hin beektu. Duddi keenya hanga yoonaatti guyyaa tokko nuuf deebi'ee hin beektu. Sirrii. Nuni dhiira malee ijoollee durbaan qabnu. Ishee kan ammoo galgala keessa nu laate kan ammoo mucaa keenya haluun hin hambisnu. Sirrii akkamitti hambisnu? Haluun hin hambisnu mucaan fafataatee hafuun qabdu hanga yoomiitti tu namaan hin qixxaatin mana barumsaa deemtu mucaan kun deemuun qabdu. Mucaan haluun hafuun qabdu. Akkamitti hafu? Kan immoo kan ta'u hoonanna qabatteedha. Hoo kittaanamteedha. Maarree sirrii. Intalli baayisaa kun akka dhalattee taftee jedhe namnu karaa si dabarsu yaa jaarsa kun dhugaa waaqaati. Dhuguma jette. Karaa si dabarsa. Elaagaa kanaafiyyuu dubartii sanatti yaa giiftii koo adaraa waaqa si huumee ganama yaasaa saree utuu simbirra afaan hin baafatin. Dhageesse utuu simbirra afaan hin baafatin naa qaqqabii isheen egaa namni sitti baay'ata naannoon keenya kun hundumtu durba kan qabu kan isheen beenne hin jiru dhugaa waaqaati kan maan namni sin rakkate kaa miti kun ijoolleen gaafa waggaa 8 guutuu 7 guutuu yaa gooftaa ko akkanatti meeshaa mana keessaa oofu jabanaan hin hafu shiniin hin hafu okkoteen hin hafu haa ta'u sanumaa yommuu gidduu kana mucaan ala kanatti jalqabde egaa kunan guddatte miti eenka waggaa jaama meeqa taatu waggaa jabanaa cabsuu shinii cabsuu qoda akka gaangootti irra deemuutti kaatee kun hundumtiyyuu immoo sila nan qabanneef kanaaf iyyuu dafiitinaa maal isa qaba raadiyoo koo tokko mammatti nama rara dhugaantiin jedhe yaasi jedhigaa atuu saafaan kun sitti hin bahin haa ta'u dafiiti haa ta'u akkana immoo asiifachi immoo hin jedhinga hin jedhu lakki mana taayituutti immoo hin haa ta'u hin goru dhugaan gorin jedhika nagaatti dafi mana keessa qoqophoofne haa ta'u giiftiiti tole gaa nagaan kotti jedhigaa yaa jaarsa ko maalan go dulloomtee haa ta'u mee waamnu mandumaafu galee galgal maalitti iddoo bishaan kanaa nabbati laga dhaltee mucaa
keessa? Mandeemu. Maal taate re'aati? Yeroo darbe sittiin himne Maal? barsiisaanii kittaanuun dhoowwaadhaan hin jedhe miti. Kittaanuun dhoowwaadha? Barsiisaa isa kamiin kana si barsiise? Barsiisaa keenya. Edaa kana si barsiisanii? Kana maal ta'uuf re'ee ammati? Kana abbaa koftee naa kaate? Edaa na dhageessa. Na dhageessan siin jedha. Na dhageessa. Hin dubbatta kana. Hin dubbatta. Hin dubbatta. Siin jedha. Hin dubbatta. Dubbatta. Ela sin ajjeesa. Sin ajjeesa. Dubbatta kana siin jedha. Daafimma edaa waa'ee kanaa kaasteenna sin ajjeesa bara. Yaa taa'ii kun jirtu. Ani bade. Maalan jedhaan kaa erga hoggaan deemu. Ani bade hoggaan jedhu asuma jirtaa giiftii tiyya. Asin jira. Naguma balballi kee yeroo cufaa ta'u nagaa. Nagaartu. Naguma keeti nagaadha. Naguma. Nagaadha. Jirta. Akkam. Naguma. Maalatti siqi malee maana sodaattaa. Hojii keessan jira. Naguma keeti. Maasa keessan jira. Haa ta'u misoomarra jirta miti. Inni haa ta'u waanan jarjaruufi gadda kan sittime sana si yaadachiisuudhaaf hin dhufeen sin jedhe. Hojii kootii bariin jedhe. Kana duwwaa miti. Kan Ameerikaa jiran. Kan Addis Ababaa jiran. Finfinnee kan jiran miti. Maa carabee. Jirtee bittee nan beeka bar. Tol. Naqabsiistaan Lakki hin dubbadhu. Adara ganama barii akka nu biratti qaqqabduun sin jedhe. silas guyyaan nu baaree maal taatee namichoo? Wayya mitiire hin beekta silaa maali? Hojii kooti. Haa ta'u kaa adara abbaa cinqii barii akkanaaf dhufte. Tole jedhe. Nagaatti kaa. Nagaan naaf ta'e akka hin irraanfanne immoo. Akka hin irraanfanne giiftiiti. Tole. Nakottu gaa giftii tole siimi jatamiti bakki kun Natti tola. yaa gonfee komee halluu kana keessaa na baasi Tole ada jaala itti qabi galgala kee eenyu Anada. Akkam naguma Nagaa keessani. nagaa galata Akkam jirtu? maal barsiisa bariitiin eessaa dhufe Kan gaafa barbaadanii arganne gaafa hin barbaadne nama barbaade jedhanii tiree. maal naguma miti Nagumaafi. Nagaa keessani. taa'e kamme Hin gaanye ishee. Nagumaasi. Maatiin akkam? nagaa Naguma hunduu. naguma maali miila maalu si fidarra ganamaan mana koo Miilli akkuma diingataa waan ta'e oduu wayii dhagayeetanii dhufe asiin karaa mana keessanii. oduu maali namni maali Waan ta'e wayii. maali oduu maali Waan ta'e mucaa durbaa qabdu jedhanii mana ishee mana sin baastanii mana barumsaa sin galchine jedhanii. maali ree kana gaaffiinsaa mucaa durbaa godhachuun maal rakkina qabaree moo nurratti haaraa ba'e moo sinuma reefuu waa mucaa durbaa tokko godhanneef moo kana karaa jiitti odeessuutti ka akka maal biraasee bitti haadha maal nurre rakkina maalii qabe qaba mucaa durbaa tokko. Inni baga waaqayyo sinii laate siniif haa guddattu. Amma immoo dhagna qabuu fi jechaa jirtu jechuu dhagayeetaniin wantichi sirrii akka hin taane sinitti muuf jedheetaniin. Eenyuni kana haasa'u? Egaa akkuma carraan hin dhagahee yaadichi sirriidha moo yoo ta'e yaada sirrii akka hin taane qophiin keessani kun jechuufani. Yaa barsiisa maali gaa fuuldura kaayee kamittiin si dhossaa miti egaa adaraa waan dhaala faana awwaalaa barsiisa kanan dubbatinaati ilmoon koo akkamittiin qofaa nafti ilmoon koo jibuu qaba
barsiisachuu hin qabnu. Kanaaf jechaadha waa biraatiin itti barsiisa daraa gooftaa kun awwaali mucaan anatti guddisee nan beeka warra kees nan beeka maatii kees nan beeka na awwaali ilmoo koo. Inni sirriidha sirriitti na guddisee garuu wanta sirrii hin taane sirriitti himuu fi dubartii ijoollee durbaatti taanuun rakkoo hedduu qaba. Da'umsa irratti miidhaa guddaa qaba. Maali kana na barsiisuu dhuftanii barsiisu manatti maali jennaan immoo jenne malee kan na dhibu. Maali inni ilmoo koo yoon ila naannamuruu dhiisee yoo morma kute maaltu nama gashee egaa ulfinaan marchuma abbaa tokko jalatti baatadhani qeeqooti naa bahi mana koo keessa. Maal akka kana angoorsa kan biraan barbaadu hoo ta'e mucaan kana safuu keessa naa baasa. Ani kafaan deemuu qabdi mucaan namatti dabalamuu qabdi namaan qixxaachuu qabdi ilmoon koo maali. Ela adeeleeno kuni fafa miti. Fafni kan qaama ishee hir'istanidha. Fafni malee mucaa nagaa dhalattee mucaa jireenya ol qajeeltoo qabattee deemaa jirtu. Muruun aduun fafummaadha malee. Kuni ilaasha dubbii sobaati. Kun dubbii sobaati. Aadaa keenya kan durumaa kaasnee ijoollee durbaa kan nan dhaqaban kan kittaa kan durumaa kaasee jira. Adaraa waaqaa lafaa qeeqoo bariin dhuftee nan jeeqiniin arraabee barsiisaadhaan. Seerri isaa eegubai qeeqooti ka'e. Akkasii. Baay'ee mana koo keessatti. Akkasii. Egaa akkas ta'e mucaa kan akka buune. Ati maalirraa akka buune. Ila obboleettii koo qaluuf jedhu. Obboleettii koo qaluuf Rukutina isatti bu'ina. Rukutina. Adaraa seera. Adaraa seera. Adaraa seera mucaa kan akka buune. Adaraa seera. Hayya muka iyya. Adaraa seera. Adaraa seera. Haqni nama maraaf. Tajaajila haqaa haqa qabeessa ta'e argachuun mirga. Qaqqabummaa fi haqa qabeessummaan tajaajiluun ammoo dirqama. Kunoo dirqama keenya baachuuf teeknooloojii ammayyaan dabaallee isin tajaajiluuf qophoofneerra. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Kun e-filing jedhama. Kana booda iyyannoofis ta'e oliyyannoof oliif gadi hin deemtan. Bakkuma jirtanitti faayila keessan banattu. Moobaayila keessan irraa ergaa gabaabaan gara 8636tti jettanii bakka duwwaa hambisuun lakkoofsa galmee keessanii galchitanii erguun mana keessan teessanii dhimma keessan hordoftu. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Yeroo fi maallaqa keessan sirriitti qusattu akkuma qaamaan deemtaniitti tajaajila haqaa sirriitti argattu. 888 bilisaan bilbilaa. Haqaaf haqaan kottaa. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa. Kan daawwataa jirtan OBN sagantaa safuu seeraati. Sagantaa keenyaatiin egaa qophiiwwan qindeeffannee simbiraan gaati kan jirru diraamaadha amma kan daawwannee walitti deebinee jedha. Diraamaa kanarraati egaa waa akka hubattan abdii qabna. Keessumattuu egaa barmaataatiin dubartiin yoo dhaqna qabachuu baatte mi'a cabsitii wanta hedduuta kan ka'aatiin jiru. Kan wajji wal qabatee egaa ilaalchi hawaasaa ammuma dabalaatiin deemu balaa isaatu caalaa kan jedhutiin balaa isaa hambisuudhaaf jechadha kan hojjetamaatiin jiru egaa. Kan wajji wal qabatee egaa ammallee dhoksaatti namoonni kana dalagan immoo ni jirani. Kan ammoo hambisuun akkamitti danda'amaa kan jedhus egaa hubannoodhaan inni guddaani. Haa ta'uti garuu kun immoo yogguu daa'ima sanarratti dalagamu daa'ima sanarratti yakkadha kan dalagame jedhameeti kan laalamu gama seeraatiin. Maalumaafuu seerri maal jedha dhimma kana yoo ilaallu. Abukaatoo fi akkasumas gorsaa seeraa kan ta'an obbo Haayila Miikaa'el Taaddasaa waan jedhan qabu. Isaan daawwannee walitti deebina. Haayila Miikaa'el Taaddasaa Kafaniin jedhama. Manneen murtii federaalaa fi Oromiyaa irratti abukaatuu fi gorsaa seeraati. Egaa diraamaa kanarratti bu'uura ilaaltaniin dhimmi ka'e waa'ee dhaqna qabaati. Falmii diraamaa kana keessatti taasifamu yoo ilaallu ilaalchonni lama akka jiran hubachuu ni danda'ama. Ilaalchinni tokko dhaqna qabaan durii eegalee abbootii keenyan hawwoota keenyan kan raawwatamaa ture waan ta'eef bara kanatti maaliidhaaf hafaa faayidaalee ni qaba yaada jedhu yoo ta'u dhaabni lammataa ammoo dhaqna qabaan barbaachisummaan qabu miidhaan inni fayyaa daa'ima yookaan dubartittii irratti fidu ni jira waan ta'eef hin barbaachisu kan jedhudha. Falmii nama diraamaa kanarratti mul'ate kuni hawaasa keenya keessattis falmii mul'atudha. Hawaasa keessattis ilaalchonni jiran dhaqna qabaan ni barbaachisu jedhan ni jiru. Lakkin barbaachisu ni miidhaa dubartittii kan jedhan ni jiru. Hawaasa keessatti falmiin mul'atu kun ammoo hayyoota birattis ni mul'ata. Hayyoota birattis ni mul'ata yoo jennu maal jechuu keenya egaa dhaqna qabaan
barmaatilee miidhaa geessan keessaa isa tokkodha. Barmaatileen ammoo dhawaata qaama aadaa ta'uun isaanii waan hin oolledha. Qaama aadaa gaafa ta'an hawaasichi kan itti bulu gara ta'uutti ce'u jechuudha. Hawaasichi gaa dubartiin tokko dhaqnaa qabamtu yoo jedhu sababa mataasaa qabaachuu danda'a. Falaasaan seeraa Ruskee Pond namichi jedhamu tokko waa'ee kanaa yoo kaasu hawaasni kamiyyuu gochoota aadaa raawwatuu fi seerota aadaa baafatu keessatti ayidiyooloojii seeraa yookaan ilaalcha seeraa mataasaa yookaan immoo juurii poostile jedheetu moggaasaa ni qabaa jedheetu fala. Kanaaf jarri kunis ayidiyooloojii yookaan ilaalcha seeraa mataasaa ni qabaatu dhaqna qabaa kana gaafa hayyaman. Haa ta'ullee malee ilaalchi seeraa kun haga yoomitti itti fufaa jechuun miidhaa geessisuunsaa erga mirkanaa'ee fayyaa daa'imaa irratti miidhaan inni fiduu danda'u qabatamaadhaan erga beekame itti fufiinsi isaa hawaasichaaf faayidaan inni fidu maalidha kan jedhu kaasuun dirqama nuti ta'a. Egaa dhimmoota akkanaa ilaalchisee yaxxinoonni sadii baay'inaan ni ka'u. Yaxxina yoo nan jedhu tiwoorii isa jedhamu sanadha. Yaxxinni kun immoo hayyootaan kan ka'udha. Yaxxinni tokko yaxxina primordialistii yoo ta'u yaxxinni primordialistii eenyummaaf aadaan yookaan immoo seerri aadaa keessatti baran gonkumaa jijjiiramuu hin qabu. Jechuun warri ilaalcha kana hordofan miidhaas geessisu itti fufuu qabaa jedhanii warra falmanidha. Warri yaxxina lammataa ammoo yaxxina instrumentalistii yookaan immoo seerri yookaan aadaan meeshaadha malee dirqamaa gabara baraatti itti fufuu qaba jedhamuu hin qabu jedhanii warra amananidha. Kanaaf ilaalcha warra yaxxina kanaatiin amma gaa dhaqna qabaan kuni hawaasichaaf hin fayyadne taanaan fayyadnidha akka salphaatti dhiifamuu danda'a. Seerri eenyummaa yookaan aadaa hawaasa tokko waliin walitti dhufeenya iyyuu hin qabu jedhaniitu warri falmanni jiru. Warri yaxxina sadaffaa ammoo warra yaxxina wal makaa yookaan hybrid yoo jennu maal jechuu keenya yaxxina primordialistii irraas warri fudhatan ni jiru yaxxina instrumentalistii irraas warri fudhatan ni jiru lakki wanni itti fufuu qabu ni jira aadaan safuun keenya itti fufuu qaba wanti nu fayyadu wanti immoo miidhaa nurra geessisu yoo jiraate hawaasichi walii galeetoo waanii sana hambisuu qaba jedhaniitu kan isaan amanan. Egaa baay'inaan amma fudhatama kan argachaa jiru yaxxina hybrid yookaan immoo wal makaa jedhamu kanadha. Egaa seerri keenya maal jedhaa kan jedhu yoo ilaallu gama dhaqna qabaatiin yookaan immoo aadaa ilaalchisee dhimmoota jiran irratti yaxxina hybridii waan hordofu fakkaata. Egaa heerri mootummaa keenya aadaa hawaasa kamiitiif iyyuu beekamtii kennee jira. Aadaa sana guddisuudhaaf mootummaan federaalaas mootummoonni naannootis dirqama fudhatanii jiru. Biyyi nuti ijaarreeyyuu sabab sablammiin walitti dhufaniitoo biyya ijaaramte waan taateef waa'ee sabab sablammii gaafa kaasnu sabab sablammii aadaaf eenyummaa seenaa isaa waliin kan kaasuu qabnu. Kanaaf biyyi sabab sablammii irraa ijaaramte aadaaf eenyummaa hawaasa tokkootiif beekamtii kennuun dirqamatti ta'a jechuudha. Haa ta'ullee malee bu'uuran duratti ibsaa tureeni wantoonni hawaasicha irratti miidhaa geessisan yoo jiraatanii kanneen ammoo yakka ta'aniitoo labsamanii jiru seera yakkaa keenya irratti jechuudha. Wantoonni mirga dhala namummaatiin walitti bu'uu danda'an yoo jiraatan yakka ta'anii labsamanii jiru. Isaan keessaa dhimmi tokko dhimma dhaqna qabaati. Dhaqna qabaa irratti seerri yakkaa keenya ifaan ifatti kan inni kaa'u maalidhaa? Keewwata 565 irratti jechuudha. Namni kamiyyuu yoo dhaqna qabaa raawwate hidhaa salphaa ji'a sadiitii gadi hin taane yookaan adabbii maallaqaa qarshii 500 gadi hin taane inni adabamaa jedha. Gara diraamicha keenyaatti haa dhufu. Jarri kun guutumaan guututti gochicha hin raawwanne. Otoo hin raawwatin addaan citee jira. Haa ta'ullee malee itti fufaniitoo utuu gochicha kana raawwatanii qaamni dhaqna qabaa raawwate sun bu'uuran amma ibsaa jiruun keewwata 565 jalatti ni adabamaa jechuudha. Haa jennume utuu dhaqna qabaan kun ammoo dhukkuboota daddarboodhaaf muca itti saaxileewu. Kunis ni adabsiisa. Waa'ee dhukkuba daddarbaa dabarsuu ilaalchisee seerri yakkaa tumaalee mataasaa qaba. Tumaalee sana jalatti akka adabamu seerri yakkaa keewwata 568 ifaan ifatti ni labsa. Kana qofa miti. Al tokko immoo qaama raawwatu qofa otoo hin taane akka raawwatamu qaamonni tumsa godhan ni jiru. Qaamonni irratti hirmaatan kan ija qabdu ni jirti. Hawaasicha keessaa dirqama wanti kun kabajamuu qaba
ta'uu waan nan dubartittiin akkana taate jedheetoo qaamni dhiibu yoo jiraate innis akka adabamuudha kan seerichi kaasu. Warra ta'uu danda'a. Warraan ala ammoo gochichi kun akka raawwatamu gochi dhaqna qabaa kun akka raawwatamu qaamni tumsu yoo jiraate hidhaa salphaa ji'a 3 gadi ji'a 3 hin caalle fi akkasumas adabbii maallaqaa qarshii 500 hin caalleen akka adabamuudha seerichi kan tumu. Qabxiin inni biroo immoo maalidha? Seerri dhaqna qabaa ilaalchisee tumame kun akka raawwatamne warri falman jiraachuu danda'u. Sababoota adda addaa qabaachuu danda'u. Eenyummaa isaanii, aadaa isaanii, seenaa isaanii ka'umsa godhachuudhaan kun maaliidhaaf jijjiirama kan dur barree warri jedhan jiraachuu danda'u. Haa ta'ullee malee bu'uura duratti ibsaa tureeni wanti nu fayyadu tokko itti fufuu qaba. Wanti immoo fayyaa xiinsammuu namaarratti mirga namaarratti miidhaa geessus tokko ammoo hafuu qaba. Adeemsa kanaanidha seerri keenya kan tumame. Kanaaf seerri keenya keessa darbe maal jechaa jira? Dhaqna qabaa ani yakkadha jedheetoo tume kana lakkin barbaachisuu jedheetoo akka seerri kun hin raawwatamne qaamni yakka kana raawwate akka hin qabamneef ittiin gaafatamne qaamni hojjetu yoo jiraate innis akka adabamudha. Adabbiin isaa maalidha? Hidhaa salphaa ji'a 3 gadi hin taane fi adabbii maallaqaa qarshii 500 gadi hin taaneen akka adabamu seerichi ifaa ifatti ni tuma. Kanaaf dhimma kana irratti akka dhimmichi seerichatti seeraaf hin baane warri raawwatan utuu micoomtuun dhugumatti dhaqni ishii qabamee jiraate warri kana raawwatan yoo jiraatan keewwata 570 jalatti kan adabamanidha. Sababoota kanaan dhaqna qabaan yakkadha. Hawaasni keenyas aadaasaa eenyummaasaa itti fufsiisuunsaa akkuma eegametti ta'ee fayyaa isaarratti immoo barmaatileen miidhaa geessisan yoo jiraatan kanneen irraa of eeguun dirqama ta'a jechuudha. Galatooma. Yeroodhaan malatee kan hirkoo tolfate yoomiyyuu rafee bula yaaddoo obbaafate hirkoo gaariin kamii jedhee kan gaafatu ani ragaan ba'a Awaashaa filatu. Inshuraansii Awaash filachuun yaaddoo obbaafachuudha. Abbaan umurii dheeraa kaampaaniin inshuraansii Awaash yeroo ammaa kana dameelee isaa guutuu biyyattii keessatti 44 ga'uudhaan teekinooloojii odeeffannoo ammayyaa wal qunnamsiisee tajaajila inshuraansii si'ataa kennaa jira. Awaash. Kafaltii beenyaa bu'aa ba'ii tokko malee raawwachuu isaatiin kaampaanii maamiltoonni itti boonan ta'uu danda'eera. Bakka Awaash jiru hunda wabiin jira. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Ogeessi seeraa maal jedhu kan jedhu gorsa isaanii daawwanneetu kan walitti deebinee abukaatoo fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Hayil Mikaa'el Taaddasaa yaadannoo kennan jechaadha. Keessumattuu dhaqna qabaa dubartoota wajjin wal qabatee ilaalchee jiru jijjiiramaa dhufeeraa jedhamus ammallee waa hedduutu ni hafa dhoksaadhaan gola keessatti wanti dalagamu akka jirudha kan mul'isu ragaaleen. Kanaafiyyuu gaa hubannoo warri qaban akka hubatanii dhimmi kun daa'imman irraatiin balaa geessisuu miidhaa geessisuu akka ta'e hubatanii akka gochaa kanarraatii of qusatan akkasumas immoo ijoollee kana dalagan seerri akka isaan gaafachiisu mirgi daa'immanii akka isaaniif kabajamudha seerri kan himu. Kanaafiyyuu gaa namoonni hundiniyyuu itti gaafatummaa kana bahuudhaaf qaamni hundu wanta irraa eegamu akka dalagu qabu. Ergaasanii dabarsan asumaatiin qophiin safuu seeraa dhimmoota hedduu walitti qindeessuudhaan isin biraan gaatiin turre kana gammaatti hordoftanidha. Ispoonsaroota kabajaa ta'uudhaan kan waliin turan mana murtii waliigalaa Oromiyaa akkasumas biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaati. Kaampaaniin inshuraansii Awaashis ispoonsaraa sadarkaa lammaffaati. Hunda isaaniiyyuu ni galateeffanna. Yaada nu biraan geessaniif ulfaadhaa galatoomaa yaadni keessan nu cimsa. Ammas hirmaannaan keessan itti hafu jenna. Har'aaf garuu yaada keessan dhiyeessuudhaaf yeroon waan nu hanqateef iyyuu nuuf galchaasiniin jecha torbee kan isiniif dhiyeessinu ni ta'a. Torbee qophii birootiin hanga walitti deebinutti iyyuu ani Lammuuda Janneeti nagaatti. Safuu seeraa safuu seeraa safuu 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 seeraa safuu 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 seeraa safuu 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 seeraa. Safu 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 sera safu sera safu sera safu sera